Bartoota, nagaa keessanii? Kuni barnoota diinagdee yookaan barnoota ikoonomiksii kan kutaa 9 hanga kutaa olaanaatiitti jirudha. An Balaayeen jedhama. Barnoota adda addaatiin eebbifamee barnoota kaan immoo kanan amma barachaa jirus hin jira. Fakkeenyaaf barnoota ikoonomiksii MSc barnoota ikoonomiksiitiin maasterii akkaawuntiing faayinaansiidhaan yookaan qabiinsa herreegaa yeroo ammaa kana immoo faayinaanshiyal injinariing wanna jedhamu Project Management yookaan Master of Project Management kan jedhamu yuunivarsiitota Ameerikaatti barachaan jira. An bakkeen hojii kiyyaa kan ture baankii biyyoolessaatitti ooditara keessatirra achumarraan inshuraansii superviizhinii irra yeroo ammaa kana immoo achuma baankii biyyoolessaatirra Senior Researcherii ta'ee tanaan hojjechaatii jira. Akkasumas Part-Timer Lecturer kolleejjota adda addaa irraan hojjechaatii ture. Ammas Online Teaching Teachers Onan jedhamu Indian Based Platformii tokko wajjin hojjechaan jira. Akkasumas yuutuubii mataa kiyyaatis yeroo ammaa kana jalqabeetiin jira. Yeroo darbe waa'ee dimaandii fi sappilaayi barannee turre viidiyoo 5 keessatti viidiyoo 5 darbe irratti. Akkuma kanaan dura jenne dimaand jechuun warroota bittoota yookaan fayyadamtootaa fi sappilaay jechuun dhiyeessitoota yookaan oomishtoota jechuudha. Yookaan particularly sappilaay jechuun dhiyeessitoota jechuudha. Kanaan dura gaafsan ikilibiramii jechuun bakkee itti bittoonni fi dhiyeessitoonni wal qixxaatan jechuudha. Gabaa tokko keessatti ikilibiram piraayis or ikilibiram kwaantiitii jechuun piraayisii yookaan gatii ikilibiram pooyintii sana irratti argamee jechuudha. Ikilibiram pooyintii jechuun akkuma kanaan dura ibsinetti bakkee dhiyeessitoonni fi bittoonni itti wal qixxaatan jechuudha. Maal jechuudha? Itti wal qixxaatan jechuun keenya warroonni gabaatti meeshaa isaanii gurguruu ba'an hundi isaanii gurguranii warroonni meeshaa bituu ba'an hundi isaanii bitanii yoo lafatti hafuu baate ikilibiram pooyintii jedhama wanni sun. Bakka sanitti piraayisii sun piraayisii ikilibiram piraayis jedhaman isaan itti walii galan sun kwaantiitiin yookaan immoo hammi dhiyaate sun ikilibiram kwaantiitii jedhama. Fuulduratti hin laalla akkatti kaalkuleetii ta'u yookaan akkatti herreegni isaa hojjetamu. Har'a elasticity of a demand kan jedhu boqonnaa lamaan kana jalatti ilaallaa jechuudha. Elasticity of the demand jechuun yookaan elasticity jechuun maal jechuudha? Elasticity jechuun responsiveness yookaan reactions yookaan immoo deebii wantoonni hoggaa waan tokko jalaa jijjiirame deebisaniif kan ittiin safarru jechuudha. Kan ittiin safarru jechuudha. Akkamitti safarra? Ilaalla akka kanaan gadiitti. In economics, the concept of elasticity is very essential or very important. Economicsii keessatti konseptiin elasticity jedhu kun baay'ee barbaachisaadha. It is used to analyze the quantity relationship between price and the quantity purchased or sold. Kun maal gochuuf nu gargaara?
walitti dhufeenya piraayisiinii fi yookaan gatii wantootaatii fi wantoonni gurguraman yookaan wantoonni bitaman qaban kan ittiin laallu yookaan kan ittiin safarrudha. Yookaan ittiin qo'annudha. Elasticity measures of responsiveness of dependent variable to change in independent variable. Elasticityin maal measurii gochuu fi responsiveness yookaan immoo deebii warroonni hirkattoonni hoggaa kan isaan irratti hirkatan sun jalaa jijjiirame argisiisan yookaan deebii isaan deebisan sana ittiin safarru elasticity jedhama. Duraan dursinee independent and dependent variable jechuun maal jechuudha? Independent jechuun wanni tokko irratti hirkatu jechuudha. Dependent jechuun immoo hirkattoota jechuudha. Fakkeenyaaf barataan maatii isaati irratti hirkata. Kanaafuu barataan dependent variableidha. Maatiin isaa immoo independentiidha. Kana jechuun maal jechuudha? Independent jechuun warroota of danda'anii ofii isaaniitii socho'an, ofii isaaniitii nama sochoosan yookaan wantoota sochoosan jechuudha. Dependent jechuun immoo warroota indipendentii san malee warra socho'uu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf barattoonni yoo maatiin isaanii iskirbittoo bituufii baatan yookaan qubeessaa bituufii baatan yookaan irsaasii bituufii baatan barataan barachuu hin danda'u. Kanaaf eenyurratti hirkatee jiraataa? Warra isaatirratti jechuudha. Warri isaanii immoo yookaan warri barataa immoo ofii isaaniitii yoo barbaadan barachuu danda'u, yoo barbaadan dhiisuu danda'u, ofii isaaniitiif of danda'u. Kanaaf barataa kanas han sochoosu eenyu? Warra isaaniitii jechuudha. Warri isaanii warri barataa kanaa yoo barataa kana akka inni socho'u godhan hin godhuu, hoo akka inni dhiisu godhan isaan dhiisuu danda'u jechuudha. Fakkeenya biraa immoo namni nyaataaf dhugaatii irratti hirkatee jiraata. Kanaaf nyaataaf dhugaatiin independent variableidha. Namni immoo dependent variableidha. Sababni isaa yoo nyaachuu baate namni tokko jiraachuu hin danda'u. Yoo nyaanni dhabame namni sun socho'uu hin danda'u. Kanaafuu kan isa sochoosu eenyu? Nyaataa jechuudha. Yookaan immoo konkolaataa yoo naafxaan hin jirre konkolaataa socho'uu hin danda'u. Yoo naafxaan jiraate konkolaataa socho'uu hin danda'a. Kanaaf konkolaataan immoo naafxa irratti hirkataa jechuudha. Naafxaan akka inni socho'u isa godha jechuudha. Kanaaf naafxaan independent variable, konkolaataan dependent variable. Kanaaf wantoota akkasii dependent and independent variable jenneet adda baasna jechuudha. Kanaaf how elasticity measure of responsiveness of dependent variable to change in independent variable jennee kan lafa keenyuuf kanaaf jechuudha. Elasticity show how sensitive demand or supply is to change in price or income or other factors. Elasticityin maal argisiisaa? Si'aayina dimaandii yookaan si'aayina bittootaa yookaan si'aayina dhiyeessitootaa hoggaa piraayisiin jijjiirame, hoggaa gatii wantootaa jijjiirame yookaan gatiin piroodaaktii tokko hoggaa jijjiirame yookaan inkaamiin namootaa hoggaa jijjiirame yookaan faakteriin biraa hoggaa jijjiirame dimaandiin yookaan bittoonni sappilaay yookaan dhiyeessitoonni hammam si'aawu kan jedhee kan argisiisu elasticity jedhama jechuudha. Kanaaf elasticity of demand and elasticity of supply jedhameet bakka lamatti qoonnaa jechuudha. Elasticity of demand refer to the degree of quantity demanded of goods to change in its price. Elasticity of demand warri jedhamu kun maal argisiisa? Degree quantity of demands of good to change in its price
Quantity yookaan hamma bittootaa yoo piraayisiin jijjiirame, yoo inkaamiin jijjiirame, akkasumas yoo piraayisiin related goodii yookaan related good akkuma kanaan dura jenne bakka lamatti akka qoodamu, warroota wal bakka bu'an, warroota wal malee hin hojjenne, wal malee socho'uu hin dandeenye jennee akkuma kanaan dura substitute good and complementary good jennee akkuma lafa keenye, elasticity kana gubbaa irrattis related goodiin yookaan price of related goodiin waggaa jijjiirame elasticity of demandiin maal akka ta'u kan ilaallu jechuudha. Commonly there are three kinds of demand elasticity. Elasticity of demandin bakka saditti qoodamaa. Price elasticity yoo pricein jijjiirame demandin maal ta'a? Inkaamiin yoo jijjiirame demandin maal ta'a? Fi cross elasticity of demand jennee akkasitti adda adda qoonnaa jechuudha. Mee price elasticity of demand kan jedhu haa ilaallu. Price elasticity of demand jechuun or means the degree of responsiveness of demand to change in price. Price elasticity of demand jechuun degree yookaan hamma demandin tokko ittiin responsii godhu yookaan reactii godhu yoggaa piraayisiin isaa jijjiirame. Piraayisiin jijjiiramu jechuun maal jechuudha? Piraayisiin dabaluu yookaan hir'isuu lachan of keessatti qaba. Demand change in price kan jedhamu kun. Gaafa piraayisii wantootaa dabalame namoonni reakshinii akkamii godhu? Bittoonni reakshinii guddaa godhu, xiqqaa godhu, kan akkamii godhu? Pozitiivii, negatiivii godhu. Kana kan ittiin meejarii goonu price elasticity of demand dhaan meejarii goonaa jechuudha. Yookaan ittiin safarraa jechuudha. Yoo piraayisii wantootaa dabale namoonni reakshinii isaanii hin guddata. Bittoonni piraayisii wantootaa jijjiirame akkanatti nutti dabale, gatii wantootaa gabaatti dabale, kanaafuu bituu hin binnu, dandeenyee hin binnu. Kana kan meejarii godhu price elasticity of demand jedhama jechuudha. It indicates how consumers react to change in price. Konsumeroonni yookaan soorattoonni, nyaattoonni yookaan bittoonni akkamitti rispoondii godhu yookaan reaaktii godhu yookaan deebii deebisu waggaa piraayisiin wantootaa yookaan gatii wantootaa jijjiirame kan jedhu kan argisiisu price elasticity of demand jedhama. Kanaaf the greater the reaction, the greater will be the elasticity. Reactioniin guddaa yoo ta'e, deebii namoonni deebisu guddaa yoo ta'e, kana jechuun maal jechuudha? Piraayisii wantootaa dabale, wantoonni gabaa keessatti akkana dabale, madaabaraan dabale, zayitiin dabale, sukkaarri dabale jedhee namoonni reaaktii akkanaa yoggaa godhu yookaan deebii akkanaa yoggaa deebisu namoonni wanta sana akka isaan irraa dheeffan yookaan akka hin binne nutti argisiisaa jechuudha. Kun high elasticity jedhama yookaan big elasticity jedhama yookaan namoonni baay'een piraayisiin kun waan jijjiirameef irraa dheeffanii jechuu dandeechu. And less reactioniin isaa immoo xiqqaa yoo ta'e wantoonni dabale garuu baay'ee miti yoo jedhe namoonni hin dheeffine jechuudha. Bittoonni ni bitaa jechuudha. Hin dheeffine jechuudha. Gabaarraa hin dheeffine jechuudha. The smaller will be the elasticity ta'a jechuudha. Price elasticity of demand tells us how much the quantity people buy change when the price change. Price elasticity of demand maal nutti argisiisa? How much the quantity people buy changes. Namoonni meeshaan isaan bitan hammam akka inni jijjiiramu waggaa piraayisiin jijjiirame kan nutti argisiisudha jechuudha. Kan kana nutti argisiisu price elasticity of demand jedhama jechuudha. Price elasticity of demand is a measure of how much the quantity demanded of good responds to change in price of that good. Computerdaas akkanatti calculate goona price of demand. Price of elasticity of demand qixxeetaa percentage change in quantity demand over percentage change in price. Kana jechuun maal jechuudha? Percentage change in quantity demand jechuun quantity demand percentage change in quantity demand qixxeetaa quantity har'aa hir'isuu quantity kaleessaa over quantity kaleessaa baay'isuu dhibbaa jechuudha. The change percentage change in price baay'isuu dhibbaa waan jennuuf
parsantii ta'a jechuudha. Akka kanaa gadiitti ilaalla. Demand for commodity like clothes, fruits, it is change when there is even small change in their price. Demandiin commodity kanneen akka kiloozii, kan akka wayaa, kan akka fuduraa fi kuduraa yoo piraayisiin isaanii jijjiirame yookaan gatiin isaanii jijjiirame when there is even smaller change in their price baay'een hin jijjiiramu jechuudha. Namoonni kanarratti xiqquma yoo jijjiirame baay'ee miti, xiqqumti ishee yoo jijjiirame namoonni dhiisanii akka deeman yookaan akka irraa ri'aaktii guddaa akka ri'aaktii godhanidha. Maaliif namoonni yoo gatii wayaa dabale wayuma qabu san uffata bituun barbaadu biraa. Yoo fuduraan fi kuduraan gatiin isaa dabale hin bitu, hin dhiisa. Kanaaf xiqquma ishiitu warroonni akkanaa kun yoo dabale piraayis laasitiitii of dimaandii isaa hayi ta'a jechuudha. Namoonni baay'ee jalaa jijjiiramu yookaan hin dhiisu. Gabaa sana hin bitan jechuudha, bituu dhiisu. Whereas demand for commodity which are basic necessity of the life, warri immoo laayifiidha barbaachisan commoditiin akka salt, kan akka ashaboo, kan akka nyaataa, kan akka dheedhiiwwan adda addaa fi kan kana fakkaatan piraayisiin isaanis yoo guddate, yoo guddaan jijjiirame namoonni bituu hin dhiisan yookaan hin jijjiiraman jechuudha. Because it is necessity of life which is a basic for our life. Fakkeenyaaf ashaboo malee, nyaata malee fi kan kana fakkaatan malee jiraachuu waan hin dandeenyeef piraayisii isaa yoo dabalellee ri'aaktii baay'ee hin godhan yookaan deebii guddaan deebisan. Kana jechuun maal jechuudha? Bituu hin dhiisanii jechuudha. Bituu hin dhiisan jechuun less elasticities or elasticities low jechuudha. Big elastic jechuun maal jechuudha? Xiqqumallee yoo jijjiirame, piraayisiin yoo jijjiirame waan san bituu dhiisu jechuudha karaan biraa. Price elasticity demand can be measured in two ways. There are point and arc elasticity jedhama. Price elasticity of demand kana karaa lamaan safarra. Tokko karaa point elasticity jedhama. Point elasticity jechuun piraayisiin xiqquma ishii yoggaa jijjiirame kan ittiin safarru jechuudha. Arc elasticity jechuun immoo yoggaa piraayisiin guddaan jijjiirame garaagarummaa lamaan gidduu garaagarummaa piraayisii kaleetii fi piraayisii har'aa gidduu jiru guddaa yoggaa ta'e kan ittiin safarru jechuudha. Point price elasticity of demand, this calculation to find elasticity at a given point. It's calculated to find elasticity at given point. Pointii xiqquma ishii jijjiirame irratti kan ittiin safarrudha. We measure elasticity at one single point on demand curve when the price change in little bits. Price isaa xiqqoo hoggaa jira. Fakkeenyaaf we use it when we study a very small change in price like from 10 birr or from $10 to 10.1 cents birr or dollar. Kanaaf birrii 10 gara birrii 10 fi saantiba takka kan hin guunnetti yoo jijjiirame kana akkamitti kaalkuleetii goonaa? Price elasticity of demand kanaa kaalkuleetii yoggaa goonu by using point price elasticity-dhaan kan argannaa jechuudha. Jijjiirama xiqqoo tana. Kun piraaktisii keessatti yookaan jireenya guyyaadhaa guyyaa keessatti wanta akkanaa baay'ee viizibilii miti, han mul'atu miti, han hojjetamuu miti. Sababni isaa namoonni daataa akkanaa kana guuranii namaaf kennan, namaaf dhiyeessanii jiru. Bittoonni waan akkanaa kana akkanatti birriin isaa mana dabaledhanii to'ii rispoondii godhan waan hin jirreef meesharii gochuusaa baay'ee reeriidha kanarratti. Baay'ee reeriidha. Formulaan isaa the formula for point price elasticity of demand change in quantity demand over percentage change in price dha. Change in quantity demand over percentage change in quantity demand of karaa simpoolii isaatiin akkasitti lafa keenyaaf. Kana jechuun maal jechuudha? Change in quantity, percentage change in quantity demand jechuun percentage change in quantity demand jechuun qixxeetaa quantity demanded today yookaan har'a kan barbaadame hir'isuu quantity demanded kaleessa barbaadame yookaan kalee bitame
over quantity kalee bitame baay'isuu 100 kun percentage change in quantity demanded jedhama. Percentage change in price jechuun immoo piraayisii har'aa hir'isuu piraayisii kalee over piraayisii kalee baay'isuu 100 kun immoo percentage change in price jedhama. Haala kanaan point price elasticity of demand yookaan at single point yookaan piraayisii xiqqoo ishee jijjiiramte kan ittiin argannudha. Yoo piraayisiin guddaa ta'e baay'ee biigii ta'e jijjiiramni isaa fakkeenya 10 gara 15, 10 gara 20, 10 gara 30 yoo ta'e akkamitti kanaan barbaanna? Kanaanii miti. Kan ittiin barbaannu arc price elasticity of demand kan jedhamuun barbaanna. Arc price elasticity of demand kan jedhamuun. Totally point price elasticity of demand foormuloota kanatti fayyadamnee argachuu dandeenya. Komponentiin yoo kenname akka kanaatitti argachuu dandeenya. Yommuu bakka tokkotti change in quantity demand bakka tokkotti change in pricing bakka tokkoo fi pricing jalqabaa original price fi quantitiin jalqabaa yookaan original quantitiin kenname immoo akkanatti barbaanna jechuudha. Akka isa dhumaa change in quantity demand over change in price times price original over quantity original yookaan quantity kaleessaa jechuudha. Price kaleessaa jechuudha. Original price jechuudha. Akkasitti barbaanna kana hundatti fayyadamnee argachuu dandeenya karuma nuu dhufeen jechuudha. Point price elasticity of demand fakkeenyaaf akka kan giraafii kanarraa ilaallutti point price elasticity of demand in the diagram RP kan jedhamu irraa olee gara Y kanaan R gubbaatti fi P'n immoo quantity biratti argama. Kun straight line demand curveedha which connect both axes aksisoota lamaan kana walitti connect godha. Aksisii kamiif kam? Aksisii Y fi aksisii X. Aksisii Y yookaan price fi aksisii P Y yookaan X yookaan quantity kana walitti nuuf fuudha jechuudha. In the beginning at the price ON Y irraa asii oolan jiru kana O to N kan jiru the quantity demand is OM. OM kan jedhu immoo karaa quantity yookaan karaa X kanarra OM kan jedhu quantity hammana arganna. Price isaa gaafa ON ta'e quantity isaa immoo OM ta'a jechuudha. Then the price change to ON waanitti yoggaa gadi dhufe pricing gad xiqqaate jechuudha. And new quantity demand will be OM waanii ta'a jechuudha. OM irraa dhiisetti gara M waaniitti as deema. Maal jechuudha? Waggaa piraayisii wantoota dabale quantity demandiin yookaan hamma namni bitu hin dabala jechuudha. Maaliif bittoonni hin dabala piraayisiin gadi hir'ateera waan ta'eef. Kanaafuu oppositii argisiisa yookaan immoo negatiivii argisiisu asirratti kana. Yoo piraayisiin dabale quantity demandiin yookaan bittoonni hin hir'ata. Yoo piraayisiin hir'ate immoo demandiin yookaan bittoonni hin dabala. Kan jenneefis kanaafi. New quantity demand will be OMN waan ta'a. Simple change of price and delta and jedhu kun change of price represent change in price while simple immoo delta Q and jedhu kun immoo change in quantity jechuudha. Kun point elasticity of demand akkatti ittiin barbaannu jechuudha. Akkuma kanaan duraan jenne single point price elasticity of demand irraan barbaanna. Big change yookaan piraayisii guddaa yoo jijjiirama guddaa argisiise immoo arc price elasticity of demand kan jedhu foormulaa kanatti fayyadamna. Maaliif foormulaan kun dhufe yookaan arc price elasticity of demand maaliif barbaachise? Change in single pointiin daataan akkasii hin argamu. Because it is insignificantidha. Kanaaf drawbackii akkasii san balleessuudhaaf arc price elasticity of demand kan jedhu kun dhufe. The main drawbacks of the point elasticity method is that it is applicable only when we have information about even the slight change in the price and the quantity demanded of the commodity. Slight change. Jijjiirama xiqqoo fakkeenyaaf kaleessa birrii 100 yoo bitan har'ammoo birrii 100 fi saantima takka yoo isin jedhan saantimni takka insignificantidha. Kana wantoota akkana kana daataamti isaatu waan hin argamneef
yookaan kana kaalkuleetii gochuudhaaf xiqqoo jijjiirama xiqqoo san beekuu waan qabduuf ishii immoo namni fuudhee kana akka waan guddaatiitti fuudhee waan si hin kennineef kaalkuleetii gochuun rakkoo ta'aa jechuudha. Kanaaf jecha arc price elasticity of demanding kun dhufe. But in practice we don't acquire such information about a minute change namni nutti himu hin jiru waan akkanaa. Kanaaf gara deemnee jechuudha. We may possess demand schedules in which there are gaps in price as well as quantity demanded. In such cases there is an alternative method known as arc method of elasticity measurement. Kanaafuu alternatiiviin yookaan akka filannoo biraatitti kamitti fayyadamna? Arkaan jedhu baay'inaan arkaan jedhu kanatti fayyadamna jechuudha. Yaa ta'uutii yoo point elasticity of price elasticity of demand barbaada jedhanis slight change yoo ta'e saniin barbaaduu dandeenya daataa arganne jechuudha. Yaa ta'u malee walumaan qabatti maal meesharii ittiin gochuu fi yookaan sensitivity yookaan responsiveness namoonni yookaan diddaa namoonni godhan tan ittiin safarru price elasticity or elasticity jedhama jechuudha. In arc price elasticity of demand, the midpoint of the old jechuun isa duraa fi new value of both price and quantity demanded are used. Tan har'aa jechuudha. New value jechuun price har'aa, old jechuun price kalee, quantity har'aa, quantity kalee jechuudha. Original or current jechuudha. It measures the portion or segment of demand curve between 2 points. Point lama gidduu kan jiru. An arc is a portion of curve line, hence portion or segment of the formula for measuring arc elasticity is given below. Kanaaf formulaan isaa kan kanaan dura argineen garaagarummaa qaba jechuudha. Point elasticity kun change of quantity demanded yookaan maal jechuu dandeenya? Quantity har'aa barbaadame yookaan hamma har'a barbaadame hir'isuu hamma kaleessaa over hamma kaleessa barbaadame ida'uu hamma har'aa hiruu gatii kaleessaa hir'isuu gatii har'aa hir'isuu gatii kaleessaa over yookaan hiruu fi gatii kaleessaa ida'uu gatii har'aa jechuudha. Kun arc elasticity kan ittiin argannu jechuudha. Kana jechuun original quantity demand jechuudha. New quantity demand kanaan irraa jechuudha. Original price kalee jechuudha. Yookaan price kanaan dura jechuudha. Price har'aa jechuudha. Kanatti aansuudhaan we can take a numerical example to illustrate arc elasticity. Suppose that the price of the commodity is birrii kana. Pricing duraa original pricing kana. Quantity demanded hammi barbaadame immoo price is 100 units of commodity. Suppose that price of the commodity is birrii kana. Quantity demanded immoo at that price kanatti 100 barbaachisa units of commodity. Price gatiin isaa kan 5 ta'e 100 barbaachise. Yookaan meeshaa 100 gatiin isaa birrii 5 gaafa duraa jechuudha. Or original. Now assume that the price of the commodity birrii 5 gara birrii meeqatti bu'ee har'a birrii 4 jechuudha. Quantity barbaadame immoo price noo irratti quantity waan dabaluuf 100 fi 10 ol siqa jechuudha. In terms of the above formula, the value of arc elasticity will be arc elasticity kun akkam ta'a jechuudha. Quantity har'aa hir'isuu quantity kaleessaa yookaan quantity kaleessa darbe over yookaan hiruu fi quantity kaleessaa ida'uu quantity har'aa yookaan hamma har'a barbaachisee fi hamma kalee barbaachise walitti daanee hiruu fi price har'aa hir'isuu price kana kaleessaa hiruu fi price kaleessaa ida'uu price har'aa ida'uu price kaleessaa. Kun yoggaa walitti daane hirre negatiiv 3 over negatiiv 7 ta'a jechuudha. Maaliif negatiivii ta'e? Sababiin negatiivii ta'uuf maal argisiisuu fi
price and demand yookaan immoo gatii wantootaati fi bittoonni oppositeidha yookaan faallaa waliiti. Yoo gatii wantootaa dabale bittoonni ni hir'ata. Yoo gatii wantootaa hir'ate bittoonni ni dabala. Kanaaf negatiiv jennee argisiisne. Kanaaf arc elasticity vaaliyuun isaa -3/7 jechuudha. Amma maal haa ilaalluu? Amalootaa fi wantoota price elasticity of demand kana dhiibbaa irraan gahan ilaalla. Amaloota price elasticity of demand fi determinants of the price elasticity of demand. Determinant jechuun wantoota dhiibbaa irraan gahan jechuudha. Wantoota dhiibbaa irraan gahan akka elasticity of demandiin dabalu kan godhan yookaan immoo akka elasticity of demandiin hir'atu kan godhan determinants of the price elasticity of demand yookaan determinantii jedhamu yookaan faakteroota jedhamu. Elasticity of demand is unit free because it is a ratio of percentage change. Ratio waan ta'eef unitii hin qabu. Elasticity of price of demanding. Elasticity of demand is usually negative number. Elasticity of demand negatiividha. Sababiin isaa the law of demandidha. Seerri bittootaa yookaan seerri nyaatotaa yookaan seerri dimaandii kun piraayisiidhaan rispoorikaal yookaan oppoziitii waan ta'aniif piraayisii yoo dabale kwantii dimaandii waan hir'atuuf piraayisii yoo hir'ate kwantii dimaandii waan dabaluuf faallaa waan waliin deemaniif negatiif all the time. If the price elasticity of the demand is positive, yoo positive ta'e maal jechuudha? Product sun inferior jechuudha. Maaliif piraayisii wantootaa yoo dabale dimaandiin inferior hin dabala. Piraayisii wantootaa yoo hir'ate dimaandiin inferior hin hir'ata. Kanaaf wal faana waan deemaniif inferior good jechuun fakkeenyaaf shiroo fakkeenyaaf taaksiidhaa fi baasii waliin madaallee taaksiin lagjarii yookaan noormaal warroonni akka baasii immoo inferiirii. Fardaa fi makiinaa yoo ilaalle fardi inferiir makiinan immoo noormaal warroota akkas akkasiisan jechuu keenya. Inferiir jechuun warroota gatiin isaaniitii fi kwaalitiin yookaan qulqullina isaanii gadaanaa. Qulqullina karaa adda addaatiin meesharii gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf foonii fi shiroo haalli enerjii keessaa argannu humni nuyi irraa argannu gargar waan ta'eef qulqullina akkas jechuu dandeenya. Baasiidhaa fi taaksii kun immoo qulqullinni isaanii maaliin beekamaa? Ariitii isaaniitiin. Fakkeenyaaf taaksiin dafee tachi nama gahaa nama baay'een baatu karaa isin oolchuu yookaan immoo foolii adda addaa namoonni walitti baay'atee qufaa waan adda addaa hamma hin hir'ata. Sun immoo dafee tachiisi gahaa kwaalitii isaanii kun immoo kanaan meesharii ta'a jechuudha. Kanaaf safarama. If elasticity of demand is greater than 1 yookaan tokko ol yoo ta'e elasticity of demand is said to be elastic jedhama. Yookaan big change jedhama. Kana jechuun maal jechuudha? Namoonni bituu dhaqan yoo gatii wantootaa dabale irraa dhiyeessuu jechuudha. Kan irraa dhiyeessu. This product is known as luxury product jedhama. Luxury productiin kun maal? Demand change more than price. Piraayisiin xiqqoon hojii jijjiirame namoonni baay'een ni dhiisu jechuudha. Fakkeenyaaf warqii piraayisiin xiqqumti ishee yoo jijjiirame namoonni baay'ee warqii bituu dhiisu. Because luxuryidha inni. It is necessary. Kan bashannanaati. Yookaan qinxooti jedhaniin. Tanan biraa if zero less than price elasticity of demand less than 1 yoo ta'e yookaan duwwaadhaa fi tokko gidduu yoo ta'e price elasticity of demanding it is inelastic and the product is necessitydha. Inelasticidha. Kana inelastic jechuun maal jechuudha? Piraayisiin yoo jijjiirame namoonni bituu hin dhiisu hima bita. Piraayisiin yoo jijjiirame inelasticidha kun. Kanaaf kana jechuun maal jechuudha? Demand change less than price change. Piraayisiin guddaan cheenjii ta'etti warri bitan garuu xiqqooti hafe malee kanaa jechuun hundumtuu numa dhufe.
Fakkeenya maalirratti saalt yookaan ashaboo. Ashaboo piraayisii isaa amma fe'ee jijjiirame namni bituu hin dhiisu. Kanaaf inelastik jedhama wanni akkasii. Dhiisanii hin deeman jechuudha. Itti deemu malee irraa hin deeman jechuudha. Yoo an irraa deeman ta'e immoo maal jedhama? Ilastik jedhama. Dhiisaniiti irraa deemu jechuudha wanna sana. Maaliif tokkoffaa wanni sun wanna nasasiitii hin taane waan du'a nama hin oolchine yookaan wanna nafsee keetii yookaan jireenya keetii itti fayyadamtuu miti waan ittiin bashannantu malee waan akkasiisan. Kanaaf daldaltoonni maal gochuu qabu? Piroodaaktii akkanaa kana eeggachuu qabu. Fakkeenyaaf biyyoota guddatan keessatti lagjarii guddiin yoo daldalan rakkoon qabu. Biyyoota guddinarra jiran keessatti garuu warroota inelastikii ta'anii bituun, gurguruun, daldaluun maaliif hamma fe'ee yoo dabale namoonni bituu hin dhiisu. Fakkeenyaaf gatii daabboo inelastikiidha. Hamma fe'ee yoo namni dabale yoo piraayisiin isaa yookaan gatiin isaa dabale namoonni daabboo bituu hin dhiisu. Kanaaf daldaltoonni waan akkanaa kana akkasitti ilaalanii hojjechuu irra jira jechuudha. Tanan biraa piraayis laastii dimaandiin tokko yoo ta'e dimaandis yuunitarii ilastik jedhama. Kuni yuunitariidha. Kana jechuun maal jechuudha? Yoo piraayisiin 50 dabale dimaandiinis 50 dabala yookaan hir'isa. Dimaandiinis 50 hir'isa. Piraayisii 50 yoo ol dabale dimaandii 50 ol dabala jechuudha. Kanaafuu tokko dhufa jechuudha. Waggaa cheenjiin kwaantitii dimaandii over cheenjiin piraayisii waggaa laallu 50 ol dabale 50 gadi bu'ee 50 waggaa tokko dhufa jechuudha. Kana jechuun karaan biraatiin maal jechuudha? Qixxeedhaan deema jechuudha. Price elasticity of demand immoo duwwaa yoo ta'e maal jechuudha? The demand is said to be perfectly inelastic jechuudha kuni. Demand does not change at all when price change. Kuni hamma fe'e piraayisiin yoo dabale dimaandiin hin dabalu jechuudha. Dhiisee hin deemu. Xiqqumti ishiillee kan gara olaanu inelastic kan jenne kun hammi ta'e isaa irraa hafa. Garuu baay'een irraa waan hin hafneef inelasticidha. Perfectly inelastic jechuun immoo wanna san dhiisuun hin danda'amne. Fakkeenyaaf namni dhukkuba sukkaaraa qabu, namoonni dhukkuba sukkaaraa qaban hundi isaanii piraayisiin insuliinii amma fe'e yoo dabale dhiisanii waan hin deemneef isaan maal jedhamu? Perfectly inelastic jedhamu jechuudha. Perfectidha amma fe'u jijjiirame. Kanaafuu namoonni waan akkanaa daldalan hamma fe'an piraayisii yoo dabalan bitaan dhabanii jechuudha. Namarraa bituu waan hin dhaban. Bakka 100 waan gurguran ta'e borus 100 gurguru. Dhukkubsataan 100 jiraannan 100 irraa bitaa jechuudha. Hamma fe'an itti dabalan. If price elasticity of demand infinity yoo ta'e yoo kan dhuma hin qabne ta'e demand is said to be perfectly elasticidha. Kun immoo hammuma fe'e yoo hir'ise namni bakka sana hin ga'u jechuudha. Demand changes infinitely with small price change. Piraayisiin ammuma xiqquma ishiillee yoo ta'e lammata bakka sanitti hin deebi'u jechuudha namni. Yookaan bitaan lammata bakka sanii dhufee hin bitu jechuudha. Meeshaalee akkanaa namoonni daldalan baay'ee of eeggannoo gochuu qabu jechuudha. Asirratti namoonni baay'ee of eeggannoo gochuu qabu. Kana ta'uu baannaan namoonni sun daambanyoonni isaanii yookaan kastamariin isaan irraa waa bitaatii ture yoo isaan akkana piraayisii xiqquma ishii jalaa jijjiiran lammata odoo kadhatanii tola kennanii yoo ittiin deebi'an. Kanaafuu waan akkasiisan of eeguu irra jira jechuudha. Bartoota wanni kun isinii galeeraa? Ani karaa kiyyaatiin baay'ee isinii gala jedhee tanan eega. Baay'ee isiniif gala dheetan eega. Kan itti aanu immoo maaltu akka price elasticity of demanding kun dabalu yookaan hir'atu yookaan walqixa ta'u. Kana jechuun maal jechuudha? Ilastikii akka ta'u yookaan dhiisanii akka deeman deebii hamaa akka deebisan yookaan reaaktii guddaa akka godhan yookaan immoo inelastikii akka ta'u akka siruma dhiisanii hin deemne yookaan immoo akka walqixa ta'u yuunitarii akka ta'u yookaan immoo akka zeeroo ta'u perfectly
elastic, perfectly inelastic akka ta'u wantoonni godhan maal fa'aadha? Kun maal jedhama? Determinants of price of elasticity of demand. Price of elasticity of demand kana warroonni akka isaan dabalan yookaan akka isaan hir'atan godhu maal fa'aadha? Kanaaf kanammoo akka kanaa gadiitti ilaallaa jechuudha. The following factor make price elasticity of demand elastic or inelastic other than change in price of the products. Akkam godhu? Elastikii godhu yookaan inelastikii godhu. Eenyu fa'aadha? Tokko, the availability of substitutes. Jiraachuu substitute goods warroota bakka wal bu'an jechuudha. The more substitute available for a product, the more elastic will be the price elasticity of demand. Maal jechuudha? Availability of substitute jechuun warroota bakka wal bu'an. Fakkeenyaaf yoo gatiin bunaa dabale akkasumas shaayeen baay'een yoo jiraate baay'ee gatii rakasaan yoo jiraate shaayeen baay'een yoo jiraate price elasticity of coffee maal ta'a? More elastic ta'a. Maal jechuudha? Namoonni waan san beekaniif san bakka buufachuu waan danda'aniif piraayisiin xiqqumti ishii yoo jijjiiramte dhiisanii deemu jechuudha. Kanaafuu elastic jedhama kun. Kun elastic jedhama, dhiisanii deemu. Fakkeenyaaf gatiin kookaa-kollaa yoo dabale akkasuma peepsiin immoo baay'ee yoo jiraate namoonni kookaa dhiisetti gara peepsii waan deemuuf price elasticity of demanding very elastic ta'a jechuudha. Kana jechuun namoonni reaaktii godhu, cheenjii guddaa godhu, dhiisanii biraa deemu jechuudha. Kanaaf availability of substituting one determinants of price elasticity of demand jechuudha. Yookaan jiraachuun substitute warroota bakka wal bu'an. Hanbiraa yeroo or time. In long run yeroo dheeraa keessatti price elasticity of demand tends to be elastic. Kana jechuun maal jechuudha? Price elasticity of demanding kanaan dura inelastic illee yoo ta'e yookaan yeroo dheeraa keessa yoo ture tanumti amma noormaalii ta'e kun maal ta'a? Elastikii ta'a. Namoonni dhiisanii deemu. Hamma hoo yeroo dheeraa keessa. Maaliif akkas ta'a? More substitute good could be produced. Productiin kanaan dura yookaan wantoonni kanaan dura hin oomishamne waan oomishamaniif yeroo dheeraa keessatti fakkeenyaaf yoo bara kana xaafiin xiqqaan jiraate bara itti aanu waan ga'uuf waan sirriitti oomishamuuf xaafiin guddaa waan jiruuf waan dhufuuf namoonni piraayisii kanaan dura sana elastikii ta'a yookaan boqqoolloo oomishamu yookaan mishingaan oomishamuu danda'a yookaan ruuziin oomishamuu danda'a. Waan adda addaa namoonni isa dhiisee raawwatee garas deema jechuudha. Elastikiiti ta'a. Kun gatiin isaa har'as akkan dhiisee biraa deema jechuudha. More substitute goodiin bakka bu'uu danda'a. Fakkeenyaaf xaafiidhaaf mishingaan bakka bu'uu danda'a, qamadiin bakka bu'uu danda'a. People tend to adjust their consumption pattern. Yoo ta'uu baate maal godhu? Yoo gatii wantootaa dideetumaan inni dabalu ta'e namoonni nyaachuu dhiisu. Fakkeenyaaf gatiin bunaa yoo dabalu ta'e namoonni bunuma dhuguu dhiisu. Kanaafuu consumption isaanii adjust godhu hin dhiisu. Buna dhiisaniitu waan biraatitti jijjiirratu. Kanaafuu elastikii ta'a jechuudha yeroo dheeraa keessa. Kanaan dura hin elastikii illee otoo ta'e. Tan biraa the proportion of the income consumer spend for the product. The smaller the proportion of income spent for good, the less price elasticity will be. Kun akkuma jirutti determinants of price elasticity of demand yookaan immoo price elasticity of demand warroota dhiibbaa irraan gahan keessaa hamma muraasa isaaniiti jechuudha. Bartoota determinant jechuun ifa miti. Kanaaf wantoota hanbiraa tan akkanaa itti dabaltanii dubbisuu ni dandeessu jechuudha. Hoggaasan wantoota kanaan wal fakkaatan akka analisiisaa ittiin sirriitti ittiin hojjettaniif sin gargaara jechuudha.
Tan biraa the importance of the commodity in the consumer's budget importances. Fakkeenyaaf luxury goods, luxury warri jedhaman akka makiinaa fa'a, kan akka warqii, makiinaan illee luxury ta'uu dhiisuu danda'a biyya irratti hundaa'a. Kan akka daayimandii, kan akka birrii kun luxury good jedhama. Kanaafuu this tends to be more elastic, example gold. More elasticidha. All the time kun more elasticidha. Maal jechuudha? Piraayisii xiqqumti ishii jijjiiramnaan namni dhiisee deema. Ri'aaktii guddaa godha. Namni siruma irraa bituu dhiisa. Necessity good jechuun immoo piroodaaktii nuyi barbaannu jechuudha. Laayifiidhaaf kan nu fayyadan. Jireenya keenyaaf kan nu fayyadan. Less elasticidha. Fakkeenyaaf ashaboo less elastic. Piraayisii isaa yoo ammoo fe'illee dabale namoonni jijjiiramni isaanii yookaan ri'aakshinii isaan godhan dhiisanii deemuun isaanii xiqqaadha. Kun less elastic jedhama. Kanaaf wantoota har'a baranne keessatti wanni isinii ifa hin taane yoo jiraate koomentii jalatti akka barreessitan abdiin qabaa. Moo nuun galle warri jettan naannoo isiniin gale irratti bakka isiniin gale irratti koomentii irratti kunoo kun naan galle fakkeenyaan biraa akka nuu kennitu warri jechuu barbaaddan jechuu dandeechu. Kana gochuuf sabiskiraayib gochuun hin irraanfatinaa, sheerii gochuu hin irraanfatinaa. Yoo isif fayyade gochuun hin irraanfatinaa. Yoo isif fayyaduu baate garuu akkuma jettan godhaa. Barnoota keenya kanarraa asirratti xumurra. Barnoota itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaatti tura bartoota. Guyyaa itti aanutti yookaan viidiyoo itti aanu irratti viidiyoo 7ffaa elasticity of demand kanan biraa komponentiin biraa yookaan paartiin biraa ittiin hanga wal agarrutti nagaatti turaa isiniin jedha.